Egaan hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan jechaa asumaan namoonni egaan rakkoon fayyaa kun namoota afur keessaa nam tokko kan hubu yookaan immoo uummata addunyaa kanaa parsantaa 100 keessaa harka 25 irratti kan mul'atu akkasumas rakkoo hedduu saayikooloojikaalii karaa rileeshinshiipidhaan hedduu miidhaa namarraan geessu ta'a. Haaluma kanaan gaa dhibeen kun kan namatti dhufu takkaffaan wanti namatti fidu ta'u tobaakoo yookaan immoo sigaareet ismookingidha. Sigaareet ismookingii hoggaa jennu ammoo siyaadhaan gaafa dhugamu ilkeen keenya akka dikee takkaawu immoo diyaafamoo dhumuu jechitu ta'a. Kun immoo infekshinii afaan keessatti wal qabata yookaan immoo fidu waan ta'eef akka baakteeriyaa wal horu godhee wal hormaata baakteeriyaatiif haala mijeessa. Dhukkubichi kun akka nama dhufu kan godhudha. Inni biraadhaa immoo nyaata nyaannu yoo afaan keessaa hin qulqulleessine ta'e immoo dhukkuba kanaaf kan saaxilamnu jechuudha. Inni biraadhaa yeroo dheertuuf haasawaa dheeraa yoo goone osoo bishaan hin dhugin nuddufudha. Inni biraa immoo yeroo dheertuufis akkasumas immoo yoo callisnee eeriyaa kophaa turreeffatte kana nuddufuu danda'a. Afaan yoo goggogtee jechuudha. Kabiraadhaa qulqullina ilkaaniiti. Ilkaan keenya yoo hin qulqulleessine ta'e burushiidhaan galgalaaf ganamatti akkasumas immoo kolgeetii fayyadamnee saamunaa ilkaanii jechuudha. Kanaan nyaatota nyaannu kan jalatti hafan yoo jalaa kan baasne ta'e dhukkuba kanaaf saaxilamuu dandeenya. Egaan wantoonni kana fidan kana qofaa miti dawaaleen garagaraas fuulee namaa foolii afaan namaa jijjiiruudhaan wal qabatan jiru. Dawaaleen sanis wal qabataa san immoo soluushiin isaa isuma san dhiisuu jechuudha. Inni biraadhaa immoo foreign body takkaa'u wantoota qaama alaa gara keenya seenan kana inni kun wantoonni akka tokko firii wayitis haa ta'u kara afaan keenya ifa seeniin booda ol seenee qaama keenyaa keessa seenee achitti tortoree infekshinii biraatiifis nu saaxilee gaafa hafuura achii baasnu fooliin badaan achirraa dhufu hafuura keenya kan qayyaru ta'a. Inni biraadhaa immoo dhukkuboota hedduudha. Dhukkuba kanneen akka kansaroota muraasa dhukkuba sukkuraatis yeroo takka takka foolee gara burtukaana dhiyaatu haa qabaatu malee ni qaba. Akkasumas egaa dhukkuba tiruuti tokko dhukkubni tiruutis foolee qaama keenyaa ni qayyara. Egaa kunis ni qayyara gara fala isatti ammoo yoo deebi'u tokkoffaa wanni godhuu qabnu jalqaba falli isaa dhaabbataati. Gatii salphaa ta'e maal godhuudha? Qulqullina afaan keenyaa eeguudha jechuudha. Qulqullina afaan keenyaa eegnaan rakkoon tokko hin jiraatu. Qulqullina afaan keenyaa eeguu yoo jennu ammoo haala gaariidhaan galgalaaf ganama yoo xiqqaate after meelii nyaata booda burushii ilkeetiin saamunaa kolgeetii takkaa'u harbaalii saamunaa qulqullina ilkaaniitiin dhiqachuudha. Kana gisee immoo ilkaan qofa osoo hin taane qaama keenya arrabaas afaan keenya arrabaas ta'ee naannoo afaanii kan nyaanni jalatti hafu hundumasaa qulqulleessuu qabna. Afaan keenya akka hin goggogne godhuu danda'uu qabna. Naannoo haasawaa dheeraa goonee yookaan callisnee oolu iddoo hojiitis haa ta'u iddoo garaagaraa irratti bishaan fa'aa yeroodhaan gara yerootti dhuguudha. Kanaan alagaa dhibeen kun yoo hin fayyine ta'e kana gootanii rakkoo kana waan kana hunda gootanii galgalaaf ganama burisha fayyadamtanii nyaatota sukkurriitti baay'atan keessumattuu nyaata wal hormaata baakteeriyaa haala mijatu ilkeen keenya akka danda'u godhu afaan keessatti akka baakteeriyaan wal horu nyaatota haala mijeessan kanneen akka sukkaraa fi firuutiilee garaagaraa kan sukkara of keessaa qaban hanga danda'ame tokko xiqqeessuudhaan nyaata diet modification jechuudha. Kanaan gaa habitii yookaan immoo dhukkuba haalitoosisii ajaa'uu afaanii kana ittisuu ni dandeenya. Galatoomaadhaa chaanaalii keenya yoo isinitti tole sabiskiraayib godhaa. Oromiyaa 489 chaanaalii keessan galatoomaa. Thank you.